Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaayimaa Umarii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti gandoonni 16 humnoota shororkeessitoota faannootiin qabamuun dhagahame. Haleellaa shororkeessitoonni faannoo hawaasa nagaa irratti raawwataniin lubbuun namoota nagaa dabruu fi mancaatiin qabeenyaa akkaan ulfaataa ta'e raawwatamaa jiraachuus jiraattonni himaniiti jiru. Humnoonni shororkeessitoota faannoo fi gareewwan hidhatan biroo naannoo Amaaraa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangessan weeraruun lafoota babal'oo qabataa akka jiran ragaaleen ni mul'isu. Godinaaleen Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa bakkeewwan weerarrii daangaa qindaa'an itti adeemsifamaa jiranidha. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dubbisa. Doolli qindaa'an babal'ifannaa lafaa giddu galeeffate finxaalayyaa Amaaraa fi humna shororkeessitoota faannootiin darbees deeggarsa kallattii fi alkallattii naannoo Amaaraatiin daangaawwan Oromiyaa adda addaa irratti erga banamee waggaa tokko caaleetii jira. Bakkeewwan haleellaan finxaalayyiif shororkeessitoota faannoo kanaan hedduu miidhamaa jiran keessaa hawaasni daangaawwan Oromiyaa jiraatan warra dursaati. Isaan keessaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa isaan muraasa wayitataan waggaa tokko oliif rakkoo keessatti kufanii furmaata dhabaniitii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaan Amuuroo warra rakkoo hamaaf saaxilaman furmaata dhaban keessaayi. Hojjetaan hawaasummaa aanaa Amuuruu magaalaa Obororraam OMN dubbisem sodaa nageenyaa maqaan isaa fi sagaleen akka hin dubbatamne himachuun lola finxaaliyyaa Amaaraa fi humni shororkeessaa faannoo qindaa'anii adeemsan kanaan aanaa Amuuruutti waggaa tokko as Oromoonni 185tti tilmaamaman lubbuun akka darban himam. Namoonni madaa'anii fi miidhaa qaamaaf saaxilaman dhibbootaan akka lakkaa'aman ibsuun qabeenyi callaa fi qabeenyi lafaam hawaasa gandoota baadiyyaa aanichaa dhibbeentaan 70 harka humnoota kanaa keessa jiraachuu hima. Gandoota baadiyyaa 21 aanaan Amuuruu bulchaa ture keessaa gandoonni 16 yeroo ammaa kana harka humnoota kanaa akka jiru eeruun uummataa mitii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaallee dhaquu hin danda'u jedhe. Lola qindaa'aa kanaan guyyaarraa gara guyyaatti lubbuun namaa darbaa akka jiru kan himan maddeen guyyaa kaleessaa gandaa Gamsaa fi Goobuu jedhamu keessatti namni lama kan maqaan isaanii Yaabaasaa Toleeraa fi obbo Gammachuu Nagaasaa jedhaman ajjeefamuu fi namoonni kaan ammoo humnoota shororkeessitoota faannoo kanaan butamuu himu. Saba keenya akka aanaa keenyaatti akka dachee Oromiyaatti waan haaraa miti guyyaadhaa guyyaatti waan keessummeessaa jirtudha dacheen biyya keenya. Kanaaf godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessa gandaa Agamsaaf Goobuudhaan namoonni lubbuun isaanii darbuu danda'e obbo Yaabaasaa Toleeraa abbaa maatii kan ta'ee fi obbo Gammachuu Nagaasaa Mootii kan jedhamu ilma isaanii ammaaf maqaa argachuu hin dandeenye obbo Yaabaasaa Toleeraa fi obbo Gammachuu Nagaasaa Mootii kan jedhaman lubbuudhaan ajjeefamanii inumaa jifuu isaanii seera uumaa saniin ajajjiiniitiin alatti kan lubbuudhaan darbanirraan alatti baakkeedha yookaan immoo jifuu isaanii mummurameeti kan bakkeetti gatamaa jiru. Gandoota baadiyyaa aanaa Amuuruu keessatti guyyaa itti namni lubbuun hin darbin oolum akka hin jirre kan himan maddeen OMN gara sirraa dubbisem waraanni qindaa'aan irratti baname kun xiyyeeffannoo miidiyaa fi furmaata waarawaa dhabuun isaa akkaan nu gaddisiise jedhu. Lolli aanaa Amuuruutti banamee jiru kun lola kaaba biyyattiitti adeemsifamaa jiruun gadii miti kan jedhan maddeen ajjechaa fi saamicha olaanaan geggeeffamaa jiraachuu himaniim lafti bal'aan Oromiyaa fi qabeenyi hawaasa Oromoo humnoota kanaan saamamaa jiraachuu akka isaan yaaddesse jabeessanii himaniitii jiru. Kana sabni addunyaa beeku hin beeku sabni keenyis hin beeku naannoolee dachee Oromiyaarra kan jiru sabni misaalillee kana quba hin qabu. Sabni keenyi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessa kan jiru gidiraa hamaa waan dhalli namaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Ibin Sooriyaa fi kan Yuukireeniitiin olitti malee gaditti miti kan sabni keenyi keessa jiru. Fakkeenyaaf Tigraay dhageettii qabaani uummanni Tigraay dhageettii qaba. Addunyaan quba qaba garuu saba keenya aanaa Amuuruu akkasumas immoo aanaa Kiiramuu aanaa Jaarsa Jaardagaa keessa kan jiru sabni keenyi homaa akka namni dhageettii isaaniif isaaf qabus hin jiru namni isaaf waatus hin jiru namni isaaf birmatus hin jiru. Humnoonni shororkeessitoota faannoo fi finxaaliyyiin Amaaraa kun bakka buufata isaaniitti of kabachiisanii akka fedha isaaniitti dhukaasaa fi jireenya isaanii geggeeffataa jiraachuu himu. Komii hawaasaa kana ilaalchisuun yaada bulchaa bulchiinsa aanaa Amuuruu baruuf obbo Faantaawun Taayyeef yeroo bilbiletti bilbila kaasanii OMN irraa bilbiluu keenya akkuma baranii nurratti cufanii. Faantaawun akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraan isiniif bilbila. Odeeffannoo isinirraa fudhachuu fi dhimma aanaa keessan keessa jiru irratti. Maal Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork? OMN. Beenu kan Oromiyaa Miidiyaa beenu miidiyaa kan. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork miidiyaa ma Oromooti? Beenu Oromoo miidiyaa kanan qabu. Ayyee aanaa keessanitti komii hawaasaa kana qulqulleeffachuuf otoo adda hin kutin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf dhimma nageenyaa aanaa Amuuruu kan ta'an obbo Dassaalee Ayyaalaaf yoo bilbila harkaan irraa hin kaasne. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። Hawaasni Oromoo gandoota baadiyyaa aanaa Amuuruu irraa buqqeem qeef qabeenya isaanii irraa gutaanuun bakkeewwan qubsiifamee jirutti deeggarsa dhabuurraa kan ka'e beelaaf saaxilamuun rakkoo hammaataa keessa jiraachuus OMN isaan irraa odeeffateetii jira. Weerarri daangaa darbuun humnoonni Amaaraa raawwatan godina Shawaa kaabaa aanaa Qimbiibeet godina Shawaa bahaa aanaa Boosatiif Faantaalleettis babal'atee qabiyyeen lafa Oromiyaa hedduun harka naannoo Amaaraa jala galaa jiraachuun jiraattonni irra deddeebiin komatuun mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo tokko dhimma kana sirreessuuf dhaadataa ture hanga har'aa tarkaanfii otoo hin fudhatin hafeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddom Booroo humnoota mootummaa irraan hubaatii cimaa geessisuu maddeen keenya waraanaa himani. Maddeen keenya waraanaa akka jaanitti godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldallootti Cibraan Soddom Booroo fi humnoonni mootummaa kaleessa wal waraanaa turani. Wal waraansa kanaan loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu himaniiti jiru. Kana malees meeshaalee waraanaa hedduu waboon booji'uu ibsaniiti jiru. Jiraattonni wal waraansi cimaan naannicha akka ture mirkaneessanii jiru. Wal waraansa kana ilaalchisuun mootummaan hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Haa ta'uutii garuu guyyoottaniin dura aangaa'onni mootummaa garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo mancaafamaa akka jiru dubbachuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni ABO kutaa biyya Kanaadaa kora waggaa ta'ani. Kora waggaa kanas kan gaggeeffatan guyyaa 5 dura hagayya 20 fi 21 bara 2022tti gabaasaa hojii bara dabree sadarkaa kutaa fi konyaalee garagaraatti hojjetame gilgaaluudhaan haala waliigalaa qabsoo Oromoo fi biyyattiin keessa jirtu xinxaaluudhaan ibsa ejjennoo abbaa qabxii 10 sagalee tokkoon baafannee jirraa jaani. Hojii fi dirqama bifa kamiinuu dhaaba keenya ABO irraa nutti kennamu kamiyyuu kan duraanii caalatti ni raawwannaas ja'aniiti jiru. Kan duraan gargaaruun olitti yookaan ammaas caalatti waraana bilisummaa Oromoo akka gamtaadhaan tinnisnu sagalee tokkoon waadaa keenya haaromsina. Tokkummaan keenyas ni jabeeffannaas ja'ani. Dhiittaa mirga dhala namaa bifa adda addaatiin Itoophiyaa keessatti uummata irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatus gaafataniiti jiru. Kana malees dhimma diinagdee hooggantootaa fi miseensota ABO mana hidhaa jiranii akkasumas dhimma magaalaa Finfinnee fi beela Oromiyaa keessatti mudachaa jiru irratti ibsa laatanii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti irra deebiin eegalame irratti dargaggoonni Oromoo hirmaachuu akka hin qabne kutaaleen hawaasaa garagaraa naannoo Oromiyaa himani. Gartuuleen warwaraanaa jiran faayidaa Oromootiif miti jaani. Gaafa araaraa kophaatti walitti araaramuu deemani. Gaafa waraanaa itti waamamuu hin qabnu jaani. Wayitii amma duula waraanaa labsuu osoo hin taane silaa ummata beelaa fi qaala'insa jireenyaatiin dhumaa jiruuf dirmachuun lubbuu baraaruutu dursa argachuu qaba jaaniiti jiru. Muhammad Fantaallee gabaasaa bal'aa qoree jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti humnoonni mootummaa federaalaa fi humnoonni Amaaraa gama tokkoon humnoonni Tigraay immoo gama biraan dhaabachuu wal waraanaa jiran keessatti dargaggoonni Oromoo hirmaachuu kan qabne kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa himanii jiru. Jiraattonni magaalota Adaamaa fi Burraayyuu irraa OMN dubbise waraana kaabaa irratti humnoonni wal waraanaa jiran kamuu Oromoo bilisoomsuu fi qananiin jiraachisuuf miti jedhan. Humnoonni Tigraay bara aangoo irra turan waan godhan ni yaadanna kan jedhan jiraattonni humnoonni bilxiginnaa fi Amaaraa immoo harka wal keessa naqachuu waan Oromoo irratti raawwataa jiran waggoota 7 dabran arginee jirra jedhan. Humnoonni Amaaraa akkuma daangaa Tigraay dhiibaa jiran kan Oromiyaas dhiibaa lammiilee hedduu godinaalee naannoo Amaaraan wal daangessan irraa buqqisaa akka jiran dagachuun hin barbaachisu jedhan. Kana malees gaafa marii nageenya jedhamu mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin qofaan mari'adha jechuu isaa kan yaadachiisan namoonni yaada kennan. Gaaf sana humnoota Oromoo moggaatti dhiibuun gam lameeninuu mul'achuu himanii jiru. Gaafa araaraa marii gar lameetu xiyyeeffannoo argate gaafa waraanaa immoo itti yaamuun hin ta'u jedhan. Qabsoon Oromoo qabsoof danda'a akka ta'e eeranii
qaamolee wal waraanaa jiran kamiifuu jigii bahuunis ta'ee deeggarsa taasisuun akka hin barbaachifne ibsanii jiru. Dargaggoonni Oromoo kan hubachuun waraana kaabaa keessatti gituma kamiinuu hirmaachuu akka hin qabne hubachiisanii jiru. Keessattuu yeroo biyyattiin balaa uumamaa fi namtolcheetiin gaagama hamaa keessa jirtu kanatti siyaasaaf jecha lubbuu ilmaan hiyyeessatiin taphachuun hin barbaachisus jedhan. Keessattuu yeroo biyyattiin balaa uumamaa fi namtolcheetiin gaagama jabaa keessa jirtu kanatti siyaasaaf jecha qumaara lubbuu hiyyeessaatiin taphachuu dhiisanii uummata beelawaa jiru kana du'a irraa baraaruu qabu. Akkasumas uummanni Oromoo fi qeerroon biyyaa lola isaan hin ilaalchisne kana keessa seenuu gonkumaa akka hin yaadne jajjabeessee dhaamuu barbaada. Wayitii ammaa duula waraana labsuu osoo hin taane silaa uummata beelaa fi qaala'insa jireenyaatiin dhumaa jiruuf dhimmachuun lubbuu baraarutu dursa argachuu qaba Trace jedhanii jiru. Kana malees waraana Oromiyaa irratti labsameen uummanni Oromoo aarsaa guddaa kaffalaa jiraachuu kan dubbatan namoonni yaada kennan uummanni Oromoo inumaa mooraa qabsoo isaa itichuu fi tokkummaa isaa jabeessuun fala akka ta'e dubbatanii jiru. Paartileen mormitoota hayyoonni fi rogeeyyiin Oromoo biyya keessa fi ala jiraatan wayitii ammaa kanam sagalee tokkoon siyaasa biyyattii bacancaree fi waraana kallattii adda addaatiin uummata nagaa irratti baname kanam ilaalchisuun uummataaf gorsaa fi kallattii kaayuu akka qaban dhaamanii jiru. Kaaba Itoophiyaatti wal waraansi babal'atee itti fufuun ibsame maddeen garagaraa akka gabaasanitti wal waraansi naannawaa daangaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti babal'atee jira. Mootummaan Tigraay humnoonni mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa isa waraanaa jiraachuu himata. Kana malees xiyyaara waraanaan lammiilee nagaatu magaalaa Maqaleetti kaleessa haleelamee je'eeti jira. Mootummaan federaalaa immoo ibsa har'a baaseen humnoonni Tigraay haleellaa isaanii itti fufuu beeksiseeti jira. Haleellaa humnoota Tigraay kana raayyaan ittisa biyyaa qolataa akka jiru karaa waajjira tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa beeksiseeti jira. Kun kanaan osoo jiru Ameerikaan haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatamuun akka ishii yaaddesse ibsitee jirti. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa gabaabaa barreesseen gartuuleen wal waraansatti jiran gochaawwan lola hammeessan irraa akka of qusatan hubachiiseeti jira. Fuula isaanii gara marii nageenyaatti akka deebifatanis imbaasichi dhaamsa dabarsee jira. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF gama isaatiin haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatame balaaleffatee jira. Mootummaan Tigraay haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatameen oolmaa daa'immaniitu rukutamee jechuun isaa ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa Aanaa miidhagaa tolaatti qaamolee mootummaa namoota uummanni beelaan dararamaa jiru akka gargaaramuuf hojjechaa jiran doorsisuu fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Lammiilee beelaan gargaaruuf gareen Ahlul Khayrii jedhamu magaalaa Dirree Dhawaatii ka'ee gara aanaa miidhagaa tolaa dhaqee akka turee fi miseensonni garee kana kaan doorsifamuu fi kaan hidhamuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Oduma wal qabateen waldaan caayaa tokkummaa qeerroo Harargee jedhamu biyya Saawud Arabiyaa fi magaalota garaagaraa irraa Oromoota Harargee Baalee fi Boorana Gujiitti beelaan dararamaa jiran gargaaruuf maallaqa walitti sassaabaa jiran gargaarsa marsaa tokkoffaa uummata biraan gahuu himani. Dabalata qabna. Roobni yeroo dheeraaf dhabamuu irraa kan ka'e hongeen hammaachuun Harargee lixaa fi bahaa aanota gara gammoojjii jiran hedduu keessatti uummanni loon jalaa dhumanii midhaan facaafates lafatti hafuun dararamaa jira. Lammiilee kanneen gargaaruuf gareen Ahlul Khayrii jedhamu magaalaa Dirree Dhawaarraa ka'ee gara aanaa miidhagaa tolaa dhaqaa akka ture miseensonni garee kanaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himani. Gaafa gareen kun dhaqu haalli jiru akkaan hammaataa tahuu arganii uummanni addunyaa akka argee birmatuuf viidiyoo waraabanii qindeessanii akka turan himanii jiru. Viidiyoo qindaa'ee marsaa hawaasaa irratti gadhiisuus dubbatanii. Garee kana keessatti dhalattuu waanichaa tan taatee shamarree Meerkuurii Ahmannuur akka argamtus himanii jiru. Humnoonni mootummaa viidiyoon qindaa'ee gadi dhiifamuu hordofee shamarree Meerkuurii qabanii mana hidhaa aanichaa magaalaa Fadisitti hidhanii jaani. Odeessa erga istiidiyoo seennee oduu kana qindeessinee booda nu dhaqqabeen ammoo shamarree Meerkuuriin har'a ganama gadhiifamuu dhageenye. Taateen kun kan ta'e guyyaa 2 dura tahuu fi humnoonni kunneen gargaarsa uummata miidhameef dhufellee kan marsaa duraa malee kan itti aanu danqanii jiraachuu odeeffannee jirra. Oduma wal qabateen waldaan caayaa tokkummaa qeerroo Harargee jedhamu biyya Saawud Arabiyaa fi magaalota garaagaraa irraa Oromoota Harargee Baalee Booranaa fi Gujiitti beelaan dararamaa jiran gargaaruuf maallaqa walitti sassaabaa jiran
gargaarsa marsaa tokkoffaa uummata biraan ga'uu himaniiti jiru. Waldaan kun erga ijaaramanii gara waggaa tokkootti kan siqu yoo ta'u, kaayyoon isaanii hawaasa Oromoo biyya keessatti rakkatan gargaaruu akka ta'e himanii deeggarsi isaan uummataa taasisaa jiran kun hojii isaanii kan jalqabaa ta'uu dubbatu miseensonni. Biyyoota Arabaa kanneen akka Saawud Arabiyaa, Kuweetii fi kanneen adda addaarraa walitti ijaaramanii namuu maallaqaa hamma gargaaruu danda'u erga waadaa galee booda lakkoofsa herreegaa baankii biyya keessaa irratti galchaa turuu himu. Isaan gidduudhaa namoonni OMN dubbise. Maallaqa sassaabame kanas koreen biyya keessaa maallaqa kana kallattumaan fuudhuun midhaanii fi waan adda addaa bituun uummata biraan gahan artistootaa fi abbootii amantaatiin ijaaramtee jiraachuu himanii lakkoofsi herreega baankii maqaa koreewwan kanaatiin banamuu fi isaan irratti galaa turuu himanii. Haaluma kanaan gargaarsi marsaa jalqabaa midhaan nyaataa fi zayita aanota 3 aanaa burqaa dhintuu malkaa bal'oo fi gola odaa gahuu himanii. Aanota 3 irrattuu gargaarsi dhaqee kan abbaa warraa 300 yoo ta'u garuu namoonni gargaarsi barbaachisu gara 4,500 illee akka siiquu himanii gargaarsi kun gahaa akka hin taanee fi ummanni addunyaarra jiraatu hunduu hawaasa kanaaf tumsuun gahee isaa bahachuu akka qaban dhaamanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Komaander Daraartuu Tulluutiif dooktoreetiin kabajaa kenname. Guyyaa har'aa Yuunivarsiitii Bahar Daar irraa dooktoreetii kabajaa argattee jirti. Atileet Daraartuu Tulluu waltajjiilee addunyaa garaagaraa irratti injifannoo argamsiisuun Itiyoophiyaa, Afrikaa fi addunyaa irratti atileetii shoora olaanaa taphatteedha. Komaander Daraartuun waraanni waliinii Itiyoophiyaa akka dhaabbatuuf waamicha nageenyaa irra deddeebiin taasisaa turtee jirti. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Annayimaa Umari. Gama kiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork taniin hafanii waliin turtii gaarii.